nama makkanaa kanaan akkas godhe jeetiin sheenee xiyyaafuu bo'utti hin jira yaa daawwattoota keenya bo'utti hin jira waan sheenaan anis akkas godhe san amma bo'utti hin jira nama akkasi gartee na bira dhaabbatee halkanii guyyaa hojiumsaa hunda dhiisee kaynan akkanatti miidhaa dilatan isarra gaggeesse na bira dhaabbatee na wallaanee sheeticha bira na geesse na wallaanee na fayyisee akkasin mana kiyya keessatti ilmaan kiyya na deebise baar ani nama akkanaa kanaa walumaa hin seene. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya salaamtaan tiitononnee irraa burkitee bakka jirtan malatti qilleensa irraan isin geessu jechaa baga jiraattan baga jiraanne alhamdulillahi walumaanuu warra akkanatti jiraatu rabbi nu haa godhu. Maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu arraas wanni niin qabadhee dhufe ani siraa baar taatee nama akkas na godhe hoggaan viidiyoo xiyyeeftuu garagalee laatee nama dura keessa godhe san ta'in makiinaa isaa cabsee mana isaa biyya tana hundaa isa oofee mana isaatirraa illee gurrachuu isa kute san hundi ani silaala taate isa hin dhiisu yaaba gurbaan kun nama gaariidha an nama akkanaan seene nuti kun hundinuu isumaan jiraachuu jirra baarkan isumaan jiraachuu jirra taaniiniif irra kutatan guututti yeroon ammaan tana yaadadhu laalee irra deebi'ee ibduuba deebi'ee hoggaan yaadadhu aboo gurbaan kun nama gaariidha nama nagayaati nama namni gartee magaalaa keessatti jiraatuun innummaanu nama namni magaalaa keessatti jiraatuun gartee baar kun nama akkasiiti an nama akkanaa hin seene namtichi sheexaantichi sun akka malee nutti himeeti karaa jallarra nutti hime isa kana nurraa qabaadhaa isa kanaatu dalagaa ta'e sana nu qabaa baar kana magaalaa keessaa nurraa qabaa jeeti waan hin taane gurbaa gaarii kana hama nutti himeeti karaa mala nu himee akka nuti jireenya isaa balleessinu akka ilmaan isaa hundi jala beelaan nu goosise baar gurbaan namtichi kun akkas nu goosise jechuudha akka ilmaan isaa hundi jala beelaan magaalaa sana keessa nu goosise ammoo inni nama akkasiitii miti baar kun nama nagayaati nama magaalaa sana keessatti namni nu ittiin jiraatu isa ittiin jiraatu nama rakkataa bira dhaabbatu gartee nama miskiina bira dhaabbatu abbaa miskiinaa ta'uun arge namtichi illaa gaafuma sanuu leechalloo ilma namaatiif qabu tanaaf jecha hasilaamatan na dha'u miilan nadhee deebi'ee ammaas akkaan wallaanama sanuu hunda na godhe baar akkaan wallaanama karaa wallaansa kiyya sanuu isaaniin wallaaname silaana taate gartee akka wallaanama sanuu hin godhu akka gartee miilli isaa hundi irraa citee caccabee dhabamee jiraatuun godhaan nama namiidhe silaana taate akkasiin godhaa ilmi namaa kun akkuma bifaatiin wallaba akkuma bifaatii fi haalaa fi amalaani wallabaa gurbaan kun dhugumatti nama gaariidha nama nagayaati abbaa miskiinaati nama miskiina bira dhaabbatu miila kiyya akkasin nadhee sana hunda akkaan wallaanamu nadhee kana godhee isuma galata qaba nama galata qabu tokko na bira amma animma jireenya isaa namtichi jireenya isaa kanaa ballee isaa akkuma ilmaan isaa kanaa hin guddifanne godhaadha inni kun nun dhiisu magaalaa keessatti nun dhiisu jireenya keenya kana balleesseeti dalagaa teenya tasheekaa tana nurraa dhaaba jeeti maallaqaas nuti ijumaan nu garsiisee nutti hin kennine nuti maallaqaas ijumaan nu garsiise maallaqa nu kennees hin qabu ijaan nu garsiisan ammaan tanaan ifa harketi yaabuu maallaqa san biraa dhabu maallaqa ammoo ijaan nu garsiisu ni jirti maallee ni jira maallaqa dooniyaan akka nu garsiise kana hunda fudhattan jee sheetichi shayxaanni san nu dogorsiisee baar
nama nagaa kan abbaa miskiinaa kana itti nu ergee akkas nu godhee akka nuti gartee biyya tanarraa illee isa baafachiifnu nu godhee sheeticha sheeyitaana sani. Amma immoo ammaan tana immoo akka inni nama akkasii hin ta'in nama gaarii akka ta'een arge nama namaa rifatu magaalaa kana keessatti bar ilmi namaa irra guddaan ammaan tana hoggaan bayyanadhee magaalaa keessa gabbee deemu jiru bar nuti magaalaa kana keessa isaan jiraachuu jirraa baariin jiraachuu jirraa. Baar kun nama nagayaati, baar kun nama miskiinaati, nama miskiina akkasa irratti duultee sheexicha wajjin akkasatti goote malee gurbaan kun nama nagayaa ta'uu xiyyaafuu ammaan arge. Eegaan if duuba deebi'ee viidiyoo sanuu laalee akka nuti isa goone hunda laalee amma dura isa fuunee mana sheexaana sanii dukkana san keessa geessinee dhamaamnee akkasitti geessine san hundaan yaadadhee niin sheene wallaahi maantana san hunda sheenaan dhagahame sheenaa akka isa godhu isaaniif sheenaa guddaatu dhagahame wallaahi meettiriisi hoggaan amma waa'ee sanii yaadadhe nama akkanaa kanan seeneen nama akkanan namaa rifatu akkasiini na bira dhaabbatee na wallaanee kun hoggaan viidiyoo argu ilmaan kiyya kana hundaan siin qala jeeni ilmaan kiyyaa fi jaartii tiyya muluugaa hunda isiniin qalaa isiniin dhabamsiisaa jee ablee hunda fudhadhee ablee hundaan isaaniif fiigu kana hunda hoggaan amma san viidiyoo san hunda arkee if duuba garagalee san hunda laalee deebi'ee akkaanan keessa ture san deebi'ee akkasiin na wallaanee mana kiyyatti ilmaan kiyya keessa na deebise baar nama akkanaa kanaan akkas godhee jeetiin sheenee xiyyaafuu bo'uttiin jira yaa daawwattoota keenya bo'uttiin jira waan sheenaan anis akkas godhe san amma bo'uttiin jira nama akkasi gartee na bira dhaabbatee halkanii guyyaa hoojumsaa hunda dhiisee ka'inan akkasitti miidhaa dila san isarra gaggeesse na bira dhaabbatee na wallaanee sheeticha bira na geesse na wallaanee na fayyisee akkasiin mana kiyya keessatti ilmaan kiyya na deebise baar ani nama akkanaa kanaa numaa hin seene kanumaafu wallaahi daawwattoonni kun hundinuu galatoomaa isiniis wallaahi galatoomaa ammaan tana baar wallaahi baar ati ajirii ramadaanni qabu ni qaba jaansan rabbi siifaa kan anilleen dirii tiyya san dirii nama dura gartee hojjedhe san rabbiin tokkichi ni danda'a yaa rabbi danda'ansi jabaansi nuti ilma namaati dooggonaan hojjenne yaa rabbi tokkicha nuuf araarame yaa rabbi naaf araarame yaa rabbi tiyya sanillee naaf araarame yaa rabbi milkii ramadaanni qabu san baariifillee hanni yaa rabbi riskite yaa rabbii tokkicha riskii ramadaanni qabu san baariif kan yaa baar akkuma na cinaa dhaabbatte kanatti rabbiin kaalinni si yaadaa fi muraada kee rabbiin siif haa guutu rabbi si bira haa dhaabbatu duraanuu ati nama rabbi abdate tokko nama rabbi abdatee jiraatu aboo ati rabbummaa dhaabbatte san rabbiin san si haa milkeessu anis gama kiyyaan siifin du'aa godha siiniin gartee soomana kana ani hogganatti himan soomana dhugmunuukaan mana keessatti soomanatti hin jirtu nan jechaa jirti ani soomana kanaa hangaafe kanaa siiniin soomana jira yaa rabbi wartee du'aayii jiitana mustajaaba godhii du'aayii gartee rabbiin irraa qeebale du'aayii guyyaa harkatte ta halkan leelatu qadrii jaan san gartee leelatu qadrii san rabbi gartee ta halkan milkii san siif haa godhu rabbi si haa milkeessu yaaboo na cina dhaabbattee galata guddaadha qabdaa ani nama akkanaa sin seene na wallaanteeti nama keessan na deebiftee an duraan ilma namaa keessaa hin jiru fuuteeti kan roorroo dilesan sirratti oofee deebitee na wallaantee ilma namaa keessatti na deebiftee fayyaa tiisan ilmaan kiyya san hunda kan sirraa dhabama godhu kan jaartii san hunda dhabama godhu akkaan isaan san hunda ajjeefne isaan san hunda dhabamsiifne kana godhe
bahar mataan jiraadhu umrii dheeradhu umrii dheertu rabbi si haa kennu umrii barakaa siif haa kennu rizqiis rizqii barakaa qabdu siif haa kennu galatoomii galata guddaadha na biraa qabda galata guddaa rabbi biraayis qabda jazaa kee waa kabalee hin danda'u rabbummaan tokkichiin siif haa kabaluun siin jaa guyyaan ati irra naa goote kun guyyaa badii hin qabne guyyaa seenaati khaynan gartee silaa achiin akkasi waasi godhee achiin yookaan kuttee yookaan maraattee kuttee ani wallaahi nama gartee hanga kee kanatti obsa qabuu miti obsa qabdaa nama obsa qabu laateetti dhaqqabeette oromoon nama obsa qabu laateetti dhaqqabeette yaabooti na cinaa dhaabbachuu keetiif galatoomii galata guddaa qabda galanni kee hin dhumin galata kee kana jazaa kee kana an waasii kafalee hin danda'u rabbummaan si milkeessee gartee milkii ta'e rabbi naa agarsiisu yaaboo galatoomi yaabaan waan irra hunnesan guututti jalaa kaasee hanga gubbatti hoggaan irra deebi'ee viidiyoo sallaalee akkaataa si goone san hunda laale san hunda sheenaa ajaa'ibaatu na dhagaame niin sheenee beekee hin goone namticha shayxaana sanitu na gooyise yaa baar naaf galatoomi umrii dheeradhu maatii kee keessatti rabbiin umrii si haa dheereysu rabbiin rizqii barakaatiis si kennee rizqii teessu gartee dhaltu si haa kennu akkuma gartee nama oromoo kana bira dhaabbattee magaalaa keessatti namni oromoo nama meeqaatu baariin jiraachuu jirraa nuti baar wanni feetanu dhuftuu namni nu bira dhaabbatu qaamaa fi qalbiinis namni nu bira jiraatu waa hundaanuu nuti baarii naan jaanii natti himanii gartee anis gartee dogoggora honga qabneen dogoggore namni dogoggora isaasan hin beekne namaa miti jette oromoon dubbiitu jee dogoggoruu gomo jiraati dogoggorri maaliif dhufan jaal tahulii dhuftuu fi hammeenyi dhufe barnoota namaaf ta'a waa hedduu irraa baratta anis akkasumattiin ammaan tana waa hedduun irraa baradhe dogoggoraan ammaan tana dura akkasitti baay'ee irratti hojjedhe san hoggaan garagalee iftuuba garagalee laalu ani waa lafa daddabne nama gartee waan akkanarraa ganaa iftiisu rabbi si haa godhu jaa anuma kanaafu du'aa'ii godhaanaa isin jaa du'aa'iin teessan alhamdulillaahi tanaas fayyifte ta'anaas karaa kheyrii kana na deebifte alhamdulillaahi jaa irra deebi'ee du'aa'itti naa jabaadhaadha baarillee akkasumas du'aa'ii naa godhaafi daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kanumaafu isinis galatoomaadha galata guddaadha qabdanii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hangaan gartee viidiyoo biraa gammachuu isin qabadhee